كان لمتينا في بسي فاتنا بسي شوبو كوندما أنا بيسي كنا Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaati ani obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabulaati. Egaa gooftaan maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u barumsa keenya har'allee hedduu dhaabne kaafne itti fufnaa. Sagantaan birmadummaa yeroo hundumaa galgala roobii sa'a 3 walakkaa kaaseetu kan inni YouTube'dhaan isinii darbu. YouTube'n kun Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu irrattidha kan inni isiniif darbu. Egaa Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu kana subscribe, comment, like, share godhaati wal qaqqabsiisaa. Sagantaan yeroo darbuu dafee akkasiin qaqqabuu fi subscribe gochuu warri subscribe hin goone subscribe godhaa. Warri subscribe gootanii hordofaa jirtan koomentii keessan dubbisaan jira. Social media adda addaa irratti yaada siinaa kennitan hordofaan jira. Waaqayyo gooftaan jajjabina isiniif haa kennu guddaa eebbifamaan isiniin jechuu barbaada. Egaa sagantaa kanarratti gara fuulduraatti guddataa deema. Sagantaan kun panel discussion faarfannaan garaagaraallee asirratti hin darba. Kanaaf sagantaan kun ammallee qulqulluun sagalee Waaqayyoo kan inni irratti darbu amma xumuraatti akkasiin hordoftan jaalala gooftaatiin ani isin gaafadha. Egaa har'a kaameraamaaniinis anumadha. Giraafiksiidhaan garuu obboleessa koo Yoonaas Getaachoo Burqaa giraafiksii utuun hin galateeffatiin darbuu hin danda'u. Sababi isaa torbaniin nuffii tokko malee na bira dhaabbatee hojii Waaqayyoo kan wajjiniin hojjetaa jiru Yoonaas Getaachoo gooftaan bakka ati jirtutti si haa eebbisu jechuun barbaada. Egaa direct gara barumsa keenyaa lixna. Kun sagantaa birmadummaati. Waaqayyo gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Sagantaa keenya har'aa utuu hin jalqabiin dura Waaqayyoon kadhanneetu jalqabna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Yeroo kana kan nuuf laates maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Galanni hin dabarre, ulfinni hin dabarre siif haa ta'u. Obboloota koo akka isaan sagantaa kana hordofaniif carraa kana waan isaan laatteef ulfinni guddinni siif haa ta'u. Ammallee dubbii kee kanaan haa jabaatan. Dubbii kee kanaan lafa kufanii haa ka'an. Dubbii kee kanaan karaa isa dhugaarraa bu'an. Isa kanaan kan morma hafuurri hamaan biyya garaagaraa haala garaagaraa keessa warra jiran kan dubbii kee akka isaan hubanne kan godhu maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Anis garbicha kee na gargaari. Sagantaa kana yaa Waaqayyo gooftaa macca namoonni baay'een kan isaan ittiin fayyan, kan isaan ittiin gara wangeelaatti, gara jireenya bara baraatti itti dabalaman haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanneerra. Ameen. Tole Waaqayyo ammallee guddisee isin haa eebbisu. Barumsa keenya saarraa kana utuu hin jalqabiin dura torban darbe maalidha kan walii wajjin ilaalaa turre jedhu isinitti dubbachuutu narra jiraata. Sagantaa yeroo darbe walumaa gala barumsa kana hin jalqabne nuun seensarradha kan nuun jiru. Barbaachisummaa barumsa kanaa tuqaa tokko jalatti torban 3 tokko walii wajjin ilaalaa turre. Bu'aa isaa keessaa inni tokko namoonni sagantaa kana hordofan yookaan barumsa kana baratan dhumarratti maal akka isaan ta'an outputii isaa inni jalqaba duraa namoota loltuu wangeelaa loltuu Kiristoos ta'an leenjisanii baasuudha. Barumsa kana namni barate jalqabaa kaasee amma xumuraatti kan sagalee kana hordofe hundumtuu loltuu wangeelaa ta'a. Loltuu wangeelaadha leenjisaa kan jiru ankaraa koo namni dubbii kana dhaga'e gama wangeelaa dhaabbata dhumarratti. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u isa kanadha wangeelaaf loluunii hojii gaarii akka inni ta'e walii wajjin ilaalaa turreerra. Yeroo darbee bal'ifne arramoo tuqaasa lammaffaadha kan walii wajjin ilaallu. Tuqaasa lammaffaa barumsi kun bu'aansaa maal isa jedhuu fi barumsi kun kan inni barbaachisee fi inni lammaffaan raroo oolaa yeeyyotarraa baasuudha yookaan irraa moloksine bakkeetti isaan baasuudha. Yeeyyummaa isaanii kana namni akka argu gochuudha. Yeeyyummaa isaanii kana uummanni akka argu gochuudha. Gaafa sana yeeyyummaa isaanii sana gaafa argu uummati ni baqata waan ta'eef. Isa kanaafidha kan nuun barumsa kana kan nuun barannu yeeyyota harkaa yeeyyota harraatiin raroo isaanii irraa moloksine bakkeetti baasuudha. Bakkeetti baasuudha. Sababi isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raajonni sobduun
yeeyyota dhale. Yeeyyiidha garuu hoolaa fakkaatu jedhe. Roolaa uffatu jedhe. Roolaa kanaaf irraa of eeggadhaa jedhe. Roolaa kana irraa baasu yookaan immoo irraa moloksuutu nurra jiraata. Akkamitti irraa moloksina isa jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Har'a Efesoon boqonnaa 5 irraa kaaniitu har'a kan walii wajjin ilaallu. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5, 6, 7, 8, 9, 10 amma 14tti dubbifadha. Amma 14tti dubbifadha. Iddoo nu barbaachisuun irraa dubbisee direct gara barumsa keenyaatti lixna. Namni halaleen jedha lakkoofsa 5 irratti namni halaleen yookiin xuraa'aan yookiin sassataan mootummaa Kiristoosiif mootummaa Waaqayyootti galu akka hin dandeenye beeka. Namni sassataan Waaqayyoolee tolfama waaqessuu isaatii jedha. Sababii waan kana hundumaatiif dheekkamsi Waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti hin dhufa. Homtinuu dubbii hundee hin qabneen isin hin gowwoomsiin jedha. Hidhata namoota akkasii hin ta'inaa. Isin dur dukkanaa'oo turtan amma garuu karaa Gooftaa ifatti iftaniittu egaa akka ijoollee ifaatti jiraadha. Wanti ifa keessaa ba'u gaarummaa qajeelummaa dhugaa hundumaa keessatti hin argamaa. Wanta Gooftaatti tolu qoraa bira ga'a. Hojii dukkanaa ilaala. Hojii dukkanaa wanta dhimma baasu keessaa hin baane bakkeetti baasaa malee itti hin hirmaatina. Namoonni hojii akkasii keessaa qaban jiru. Wanta isaan dhoksaatti hojjetan immoo dubbachuun iyyuu yelloodha. Wanti ificha bakkeetti baasuu hundinuu mul'ataa hin taadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Iddoo kanatti ittuma fuftanii dubbisuu dandeessu. Warra Efesoonii barreessa. Phaawulos warra Efesoonii barreessa. Mana hidhaa keessa taa'etu warra Efesoonii barreessa. Waldaa Efesoonii fi yaaddoo guddaa qaba Phaawulos. Efesoon duwwaa miti. Waldoota xalayaatti barreessaa fi ture Phaawulos hunda isaaniitiif baay'ee isaaniitiif irra jireessa isaaniitiif yaaddoo guddaa qaba Phaawulos. Yaaddoo inni qabu siyaasa bara sanaa miti. Yookaan immoo hariyatamuu yeroo sana jiru miti. Ofii isaayyuu hidhameetu kan inni jiru. Wangeela kanaaf waan loluu fi wangeela kana waan dubbatuu fi isa dhugaa wangeelaa kana waan dubbatuu fi hidhamee jira. Hidhameetu kan inni jiru. Warra isa hidhan kana yookaan immoo siyaasa bara sanaa rakkina bara sana keessa jiru hariyatama bara sana keessa jiru miti kan inni sodaatu waldoota kiristaanaatiif Phaawulos. Ergamoonni warri kaanis Phexros faasi Yihuudaan faa Yaaqoob faa baay'een isaanii kan isaan sodaatanii yeroo hundumaa xalayaa barreessan warra bittinnaanittis warra nagaatti jiraniifis kan isaan sodaatanii barreessaniifi raajota sobduu fi barsiisota sobduu warra sobdoota jedhaniitu kana yaaddaaniitu kan isaan barreessaniif. Phaawulos iddoo kanatti warra Efesooniifis isa kana kan inni barreessu. Isa kana kan inni barreessu. Boqonnaa 5 kana fudhattanii yoo ilaaltanii jireenya kiristiyaanni jiraachuudhaan malu hunda isaa lafa kaa'eetu isa kana ala kan fidanii barumsa hundee hin qabnedha. Keessumaatti iddoo kanatti cubbuu lafa naqeetu cubbuu kana kan hojjetu hin gowwoomina. Cubbuu kana kan hojjetu hundumtuu mootummaa Waaqaatti hin galu. Isa barate haa ta'u san baratiin, isa beekaa haa ta'u wallaalaa, Yihuudii haa ta'u orma, hundumtuu namni cubbuu hojjete mootummaa Waaqayyootti hin galu. Barumsa hundee hin qabneen namni isinii hin gowwoomsinii. Hojii hamaa warra hojjetan isa kana ala cubbuu kana salphisanii kanaasaan cubbuun kuni akka inni sirrii ta'etti rakkina akka hin qabaanne toomaa miti jedhanii kan karaarraa isin kaasan hin dhufu. Kanaafi jara sobdoota kanarraatii of eeggadhaa jedheetu of eeggachuu duwwaa miti bakkeetti baasaa jedha. Sababii kanaatiif sababii cubbuu kanaatiif wanti dhufuu hin gowwoomina. Namoonni biyyi nagaadha yoo isiniin jedhaniyyuu nagaa dhufa yoo jedhaniyyuu dheekkamsi Waaqayyootu dhufa jedhee warra Efesooniif barreessa. Akkas jedhee warra Efesooniif barreessa. Akkuma bara keenya kana jechuudha. Akkuma bara keenya kana badisi dhufaa utuu jiru badisa dhufaa jira biyyi nagaadha akka isaan isiniin jedhan raajonni keessan. Raajonni keessan akkuma isaan isiniin jedha lafti nagaadha. Hoomaa miti. Isti olu taalaa gadu taalaa gattaa waara kaasaa sirbaa caffaraasa isaan isiniin jedhan.
utuu isaan akkas isiniin jedhani utuu isin cubbuu keessa jirtanii caffaraa isiniin jedhani utuu isin cubbuu daakaa jirtanii akka galaanaa utuu isin keessa daaktanii utuu isin cubbuu borcitanii lafti nagaadha in eebbifamtu cabsitanii baatu gaaratti baatu waggaa dhuftu kana Yaaqoob idda yaafattatu isiniin jedhani hin cabsita isiniin jedhani argineerra cabsuu keessan caccabdanii akkasiin amma dhumtan kanaa jechuudha. Biyyi akka hin taane akka isheen taate kan haalli jiru hundumtuu dheekkamsi Waaqayyoo boba'ee namni akka nama dabamaa jiru kana. Akkuma kana iddoo kanatti Phaawulos hin gowwoominaa. Ani sarrasa kanan isinitti. Cubbuu keessa utuu jirtanii, cubbuu daakaa utuu jirtanii, cubbuun jireenya keessan ta'ee utuu jiru. Warri raajii gaarii barbaacha joortan. Warri raajii gaarii isinitti raajanis isinis wal duukaa baddu. Waaqayyo dheekkamsa fida. Eebbi isiniin dhufu. Idda isin yaafattan. Hin gowwoomina. Barumsa hundee hin qabnedha kun. Phaawulos iddoo kanatti cubbuu nama hojjeteef dheekkamsa Waaqayyootu isa eeggata waan ta'eef hin gowwoomina. Warra akkas godhan kanatti hidhata isaanii hin godhatina. Jedha sagalee Waaqayyo. Faarfattoota keenya, paasteroota keenya, luboota keenya ergaan isinii qaba. Waaqayyo ergaa isinii qaba. Hidhata warra kanaan ta'inaa isiniin jedhaa jira gooftaan macha. Warra cubbuu salphisan, warra ejjituu, warra sobduu, warra karaarraa kaatu, hattoota saamtota, warra saba saaman kan, warra saba karaarraa kaasan kan, warra cubbuu shaakalsiisan kan saba kan. Namni cubbuu hojjetu dhumisaa du'adha. Dhumisaa badisa. Dheekkamsa Waaqayyootu isa eeggata. Hin gowwoomina. Barumsa hundee hin qabnedha kun. Jarri kun raajota sobduu isaa ta'u barsiisota sobduu kan isaan ittiin beekaman keessa mallattoo isaanii ganaa baranna. Mallattoon isaanii inni guddaaf inni beekamaan mallattoon isaanii cubbuu salphisuudha. Oomaa miti. Ejji oomaa miti. Sobi oomaa miti. Saamichis oomaa miti. Oomaa miti. Salphisani mana keessan gaafa dhufan utuu ati gubboo nyaattu utuu ati haadha hiyyeessaa boossiftu mana kee dhufanii ilaa eebba si eegaa jira siin jedhu eebba si eegaa jira miti immoo sittani mala Phaawulos akka inni barreessutti sagalee Waaqayyoo akka inni jedhutan sa dhugaan sittim na dhaggeeffadhu dheekkamsa Waaqayyoo sitti dhufaa jira badisatu isinitti dhufaa jira warra akkasiin deddeebitan jechuudha eela ammayyuu dheekkamsa Waaqayyoo eeggadhaa warra akkasii. Nan beeka. Mee harka keessan ol qabaasinan eebbisa utuun jedhee sooshaal miidiyaa kanarratti yuutuubii kanarratti tiiktookii irratti feesbuukii irratti mee harka keessan mee dhaabbadhu mee iddoo jirtu kana dhaabbadhu mee sin eebbisa tuun jedheeti laayikiin keessan koomentiin keessan dinqiidha jaalallan akkasinaan jettan. Sin eebbisa tuun amma yoon si eebbise maal bu'aa qabaa Waaqayyoo sin eebbisu maaliif gowwoomtu barumsa hundee hin qabne. Barumsi hundee qabu cubburraa deebi'uu akka wangeela kanaatti jiraachuu isaadha barumsi hundee qabu barumsa hundee hin qabneeni jarri kun barumsa hundee hin qabne kan sin dhaabne kan si balleessuudha kan isaan fidanii dhufan kan isaan godhaa jiran akkasi waggaa dhuftu kana idda yaafattaa yeroo hundumaan quxaatee isheen gaafa dhufu yookaan immoo jijjiiramni waggaa gaafa dhufu Yaaqoob idda yaafataa siniin jedhu yaafattanii duutan hin guddattaa gad guddattan namni ol guddate hin jiru namni cubbuu hojjetee ol guddate hin jiru akka biyyaatti gadi guddan akka waldaa kiristaanaatti gadi guddan cubbuu shaakallee waan ta'eef cubbuu kan hojjetu hundinuu dheekkamsa Waaqayyootti itti dhufaa jedha Phaawulos. Isa kana akka fakkeenyaatti fudhadhe malee wantoota baay'ee ganaadha kan walii wajjin ilaallu. Jarri kun sobaniitu of dhoksuudhaan kan isaan beekamanii hin beektan irratti sababa kanaadha namoonni baay'een kan isin nyaatamtan. Nyaachuu dhaxxanii nyaatamtan. Eebbifamuu dhaxxanii abaaramtan. Jara kana bira jechuudha. Jara sobdoota kana bira. Egaa barumsa kana gaafa barannu amaloota warra nama Waaqayyo sirriitti itti dubbatu lafa keenya. Warra Waaqayyo sirriitti ittiin dubbanne kan ittiin adda baafannu lafa keenya. Gaafa sana maalummaa isaanii yeroo isaanii kana gaafa irraa baafnu yeeyyii ta'uu isaanii gara fuulduraatti arguun keessaniin oolu. Kana barumsi kun kanaaf
ordofaa jalqabaa kaasaati hordofaanna yaaddoon guddaa waldaa kiristaanaatiif. Yaaddoon guddaa waldaa kiristaanaatiif akkuma Phaawulos bara sana yaadda waldootaaf maaloo Yesuus Kiristoos gara biraa fida Yesuus biraa fidanii dhufu jarri kun karaarraa isin kaasu kanaaf eeggadha bakkeetti immoo baasaa bakkeetti baasuu wangeela yeroo isaaniirraa kaafneetti bakkeetti baaf hojii dukkanaa hin dhoksinaa cubbuu hin awwaalinaa waldoonni kiristaanaa dur fuulatti dheekkamti waldaan kiristaanaa dur. Waldaan Mulongelee, waldaan Makaana Yesuusii, waldaan Qaaliyooti, waldoonni abeeti kiristaanii baay'een isaanii dur hin dheekkamu. Dheekkamanii cubbuu bakkeetti baasaniitu adabu. Har'a garuu cubbuun waldaa kiristaanaa miti waltajjiitti ol ba'ee taa'e. Waltajjiitti ol ba'ee tajaajiltoonni illee ittiin dheekkamamoo akka barbaadanitti jiraataniitu tajaajilu. Phaawulos garuu waldaa Efesooniif gaafa barreessu isinitti anime yaa waldaa Efesoon wanta gadhee dhufaa jira cubbuu kan salphisee uumaa miti kan jedhee dhufuutu jiru kanaaf jara kana ofirraa ari'a jara kana ofirraa ittisa kanaafuu bakkeetti baasa hin dhoksinaa cubbuu hin awwaalinaa cubbuu bakkeetti baasa hojii dukkana. Bakkeetti baasaa jara kana bakkeetti baasaa jedhaan isaaniif barreesse amantootaaf barreesse deebitee amantootaaf kan inni barreessu isa booddee garaasa ga'uu dhabee jennaan Ximootiyoosiif barreesse. Ximootiyoos duraa boqonnaa 1:3-5 irraati argachuu dandeessu kan yeroo Maqedooniyaa dhaquudhaaf ka'e akkuma si gorsee ture namoonni tokko barsiisa biraa akka hin barsiifne akka dhowwituuf mandara Efesoon turuu keen barbaada jedheetu Ximootiyoosiif barreessa. Amantootaaf isa barreessa geggeessitoota waldaa sanaaf illee isa barreessa garaa ga'uu dhabnaani Ximootiyoosiin achi ture. Jarri tokko hin dhufu. Kanaaf jara kana ittisuudhaaf achi tureedha. Waldaa kiristaanaadhaaf sodaachisoon raajota sobduu barsiisota sobduudha. Kanaaf nuyi garuu barsiisa lakkoofsa 5 irratti barsiisa biraa sana dhowwine. Jaalala garaa qullaa keessaa yaada garaa hin boorayin keessaa fi amantii gowwoomsaa hin qabne kan gowwoomsaa hin qabne sitti maanila akkuma Phaawulos bara sana amantii gowwoomsaa hin qabne ሽንገላ የሚባለው በአማርኛ ሽንገላ gowwoomsaa san qabne sittanimaan fuulaan sittimaan warri kaan utaati badisarra utaati badaa jirtu utaati sioliin lixaa jirtu nama waaqayyoo siin jedhu inni eebbifamta eebbifni siin eebbisa harka kee ol kaasi siin jedhu eebba hundee hin qabne barumsa hundee hin qabne isa gowwoomsaa isa si gowwoomsu isa jaallattu siin isa kan isin mararfattan isa namoota akkasiiti kan isin eebbiftan namoota karaa badisaa marratuu siin jirtanii achuma irratti isin jajjabeessan isa jaallattu siin ani garuu barumsa gowwoomsaan qabneen isinitti maana dhaggeeffadha cubboo hojjetta taanaan si olitti galta akka wangeela kanaatti hin jiraattu taatennaan si olitti galta jarri warri sobduun kun akkas isiniin hin jedhe akkas isiniin jedhe deebii kan jedhu mana isaanii keessan jiru qalbii diddiirradhu kan jedhu mana isaanii keessan jiru barumsa hundee hin qabne calliftanii sirbaa ooltu calliftanii ol kaatan meebba fudhadhume ammaaraa ooltu konkolaataa fudhadhume ammaaraa ooltu mana mee fooqii kana fudhadhume amantiidhumaan calmadhaati fooqii tokko laalaati fooqicha abbaa qabashi konkolaataa sana fudhadhume amantii konkolaaticha abbaa qabashiin fudhadhu amman fudhadheera gaafa gabbaatan harreenuu hin jirtu balbala konkolaataa miti harreenuu balbala hin jirtu waa tokko hin jiru gaafa gabbaatan lubbuu keessanitti isin taphattu isin gowwoomsaa oolu isin isa kana jaallattu achi dhaabbattanii sirbaa ooltanii galtu waa tokko hin jiru gaafa manatti galtan isin gowwoomsu jarra ani garuu sittanin karaa utuu eebbifamte nan jaalladhaa manni maaliifan jibbaa utuu biyya eebbifame garuu karaa eebbaa utuu hin qabatin eebbin jiru isin gowwoomsu barumsa hundee hin qabne Saya baruun sirra jiraatamu. Innaa Ximootiyoosiif gaafa barreessu nuyi barumsa hundee hin qabne barsiifnu barumsa gowwoomsaa hin qabnedha kan nu barsiifnu saduun hin du'annaa sa jiraatuun hin jiraatannaa hin gowwoomsinu nama. Jarri kun nama gowwoomsuudhaan beekamu. Jalqabuma duraa yeeyyii
Oolaatti of gedderu malee, oolaa of fakkeessu malee. Gowwoomsuudha hojiin isaanii. Kanaaf isa kana saba kanatti, saba kana haadhattee saba kanarraa akka tittiftu. Phaawulosin iddoo kanatti waan isa ajaa'ibsiifadhu keessa utuu jarri dhufiin jalqaba duraa isaan barsiisa. Warra Efesooniif barreessu utuu isaaniin dhufii warra akkasii dhufa jalqaba duraa mallattoo isaanii lafa kaa'ee isaaniif barreessa. Kana duwwaa miti Ximootiyoosiin achitti ergee achi dhaqiti barsiisi eegi jarri kun utuu isaaniin dhufiin gaafa isaan dhufan afaan qabachiisedha. Waldaan kiristiyaanaa dur turte haadha warri taatan utuu jalqaba duraa waa'ee jara kana barsiiftaniitu ta'e utuu barsiifnee irra ta'e jalqaba duraa utuu sabi kun waa'ee jara kanaa beeka ta'eeti silaa hin nyaatamu ture. Arra irbaata yeeyyii ta'e sabi kee arra irbaata yeeyyii ta'e xinnaan guddaan akka jirutti jalqaba duraa hin barsiifne. Dubbiin Waaqayyoo keessan jiru waa'ee jara kanaa oomaa tokko information hin qabu namni kee. Har'a iddooma jirutti iyyuu isuma nyaatamin iyyuu akka hin nyaatamnee fi yeroo nuun kaanee dubbachuudhaaf jennu callistu baay'een keessa. Hin calliftan bakkeetti baasuu diddan ammayyuu hin sodaattan. Sodaadha rakkinni keessa. Akkas ta'uudhaan yoo baate tajaajila kana dhiifnee manatti galuutu nurra jira. Waaqayyo hin kaafata namasa. Waaqayyo namoota ibidda ta'an hin kaafata. Wayyoo isiniif warra irra geggeessaa jirtan malee. Wayyoo isiniif dhugaan isiniin jedha. Tu jalqaba duraa barsiifnee irra ta'e namni keenya nyaatamu. Haadholii harka duwwaatti hambisanii. Haadha hiyyeessaa harka duwwaatti hambisanii. Abbootii qabeenyaa gowwoomsanii amma kana itti taphataa jiru. Itti hin eebbifamtadhani. Fooniin, hafuuraan, karaa isaan biyya kanan golgoleessin hin jiru. Kana hundumaa balleessaan nu gaggeessitoota waldaa kiristiyaanaa. Jalqaba duraa akka Phaawulos fa'aa kana saba qopheessuun nurra ture. Raroo oolaa kana sasaan uffatanii ittiin saba nyaatan kana irraa utuu moloksinee irra ta'e. Utuu yeeyyummaan isaanii bakkeetti ba'e irra ta'e oolaan hin baqatti turte. Utuu sagalee Waaqayyoo barsiifnee irra ta'eeti. Oolonni koo sagalee koo beekoodha. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 4 kaaftanii yoo ilaaltan. Oolota isaa hundumaa erga gadi yaasee fuula isaanii dura na deema. Oolonni sagalee isaa waan beekaniif isa duukaan bu'e. Utuu sagalee gooftaa barsiifnee irra ta'e. Utuu sagalee gooftaa itti himnee irra ta'e. Saba kanatti silaatii gooftaa duukaa bu'a sabi kun. Hattoota kana duukaa yeeyyii duukaa bu'u ture. Sagalee warra ormaa waan hin beekneef nama ormaan baqatu malee isa duukaan bu'anii jedha iddoo kanatti oolonni koo sagalee koo beeku. Har'a waldaa kiristiyaanaa keessa har'a maqaadhuma gooftaatti amaneeraa pheenxee ta'eeraa jedha malee sabi keenya sagalee gooftaa isaatii, sagalee tiksee isaatii, sagalee Waaqayyoo, sagalee Yesuus hin beeku sabi keenya. Sababa kana abbaa margatu dhufee itti marratee fuudhee sokka. Marga nyaachuudhaaf waan baay'ee waan dhabe argachuudhaaf dhaqeetu nyaatamaa oole, saamamaa oole. Inni kaan gooftaa dhiise. Inni kaan waan isaan hin godhin maaltu jira? Waan isaan hin godhin maaltu jira? Akkasitti nyaatame sagalee Waaqayyootu jalqaba duraa barsiifne irra ta'e jara kana gaafa argan hin baqatu turan. Har'a sabi keenya galagalee isaanii wajjin dhagaa nutti bu'u. Galagalee yeroo nuun isaatti sagalee Waaqayyoo kee wangeela kee fudhadhu badi nuun jedhaa yeroo har'a. Fudhadhu badi raajii kootti hin bu'in raajii abaluutti hin bu'in jedhaa yeroo har'a. Sooshaal miidiyaa irraa argaan jira. Innati dubbatte kun sagaleen akkas jedhu kun sirrii miti kan jedhee isinii barreessu hin jiru. Akkasumatti qoy gudii kee argatta. Qoy akkas taata. Jedhu warra dhagaa nutti guuru hundeen qabu. Sababa si nu arrabsaniif iyyuu hin beekan. Ilaa sababa takka jetteef sababa kanaa wangeela irraatii kaattee minaamni miti. Wangeela kee fudhadhuu badi sagalee Waaqayyoo kee fudhadhuu sokki yoo barbaadde raajii koo abaluutti hin bu'ini. Isa kana raajii abaluutiin jedhaa jirta miti. Jedhu sooshaal miidiyaa irra akkasii maraatu baay'een isaa. Kun maaltu kana godhe? Jalqaba dura sagalee Yesuus hin beeku sabi keenya. Sagalee Waaqayyoo hin baranne. Akkuma Hosee irratti barreeffamee jiru sabi koo beekumsa waan dhabeef galagale. Sabi beekumsa hin qabne hin galagaladha sagaleen Waaqayyoo. Hin galagale sabi keenya. Hin galagale soogdota duukaa. Hin bade hattoota duukaa. Haati hiyyeessaa sabbata ishee irraa hiiktee miliyeenerii gootee lafa isaan keessa.
ofii ishee golgoloofte, inni kaan gooftaa dhiise, inni kaan of ajjeese, waan meeqatu jira. Haadha manaaf abbaa manaa garaa gara diiganii, waan isaan biyya diigaa jiru, lafa isaan dhaqan diigumsa ijaaramsi hin jiru. Waaqayyo gooftaan isaan haifatu malee. Kanatu ta'aa jira obboloota ko. Kanaaf barumsi kun barbaachisaadha. Jara kana bakkeetti baafna. Waaqayyo gooftaan nu gargaara. Tokko lama jennee torbee lamaa booddee itti fufna. Tokko lama jennee hamala jara kana warra raajota sirrii ta'an, barsiisota sirrii ta'an adda baaftanii bartu. Warra sobduu ta'an adda baaftanii bartu. Barumsa bareedaan. Kanaaf hordofaa sagantaa kana. Hordofaan isin hin jedhu. Jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Hordofaa. Subscribe godhaa YouTube kan Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu kan subscribe godhaa, comment godhaa, share walii godhaa, like godhaa. Hordofaa, walii dabarsaa, walii dhaamsa butaa baasaa jedha sagaleen Waaqayyo. Ibidda keessaa butaa baasaa. Kun ibidda keessaa butanii baasu. Baay'ee yaaddessaadha. Waan isin ajaa'ibu keessa baay'ee yaaddessaadha waa'een jara kana. Akka wangeelaatti yaaddanii yeroo nani waa'ee kana barsiisu miti abidda keessaa oolchuudha saba. Sagalee Waaqayyoo barsiisu sagalee Waaqayyootu waa'ee dhimma kana ergamootatu waa'ee dhimma kana baay'ee dhiphata. Harrallee isa kana yoo bare sabi wangeela Kiristoos sagalee Kiristoos yoo sirriitti bare jara kana baqata waan ta'eef barumsaan sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan jara kana harkaa saba keenya baasuutu nurra jiraata. Karaa keessan waldaa kiristiyaanaa warri sirrii taatan hundi keessan jara kana balaaleffachuu, jara kanarratti barumsa sagalee Waaqayyoo keessaa fuutanii barsiiftanii saba oolchuutu sinirra jiraata. Dhaloota kana oolchuutu sinirra jiraata. Dhaloonni kun gara wangeela Kiristoositti deebi'utu irra jiraata. Maqaan Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurra. Kun sagantaa birmadummaati. Sagantaa birmadummaa YouTube'dhaan kan isiniif darbu Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu irrattidha. Roobii galgala yeroo hundumaa sa'aatii 3 walakkaadhaa kaaseetu isiniif darba. Obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabulaati. Dhugichi birmaduu sin baasa. Dhugichatti qabamaa jiraadha. Nagaatti Waaqayyo gooftaan macca isinii wajjin haa ta'u. Eebbifamaa ulfaadha. Kana limitina fibse ifatina base Chubu konduma anabise